Hello guys, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abdurritich Media. Abdurritich Media irraa barnoota haalaan barbaachisaa guyyaa guyyaadhaan ni argattu. Barnoota kana argachuuf yeroo barnooticha argattan subscribe, like, share, commentii barreessaa. Mallattoo beelii tuqaa subscribe irratti jirtan all irra gahaa. Barnoonni nuti guyyaa guyyaadhaan maxxansinu yeroo yerootti isin bira gaha. Haala kanaan fayyadamaa. Garuu daawwatanii osoo like, share, subscribe goone biran kutina hadaraa. Barnoonni keenya irra maali? Aappii ajaa'ibaati. Aappii ajaa'ibaa. Aappii kanaan CV application letter hojjettee warreen hojii barbaadan haala akkamiin aappii kana fayyadamtanii hojii keessan create godhuu haala itti dandeessaniin steepii isaa isin garsiisa. Maqaa aappichaa waliin ilaalaa, maqaa aappiis waliin ilaallee isa kana akkaataa isin itti create itti gootan, akkaataa isa kana isin itti fayyadamtan waliin ilaallaa jechuudha. Intelligence ja maqaan isaa intelligence CV ja. Intelligence CV ja. Isa kana akkamiin fayyadamtanii warreen cover letter yoon qabaanne garuu isin fayyadu. Cover letter qabaachuu qabda. Warreen university irraa baate cover letter jira. Cover letter isa yoo qabaatte cover letter isa saniin hojjette itti hidaataa jechuudha. Cover letter itti hidaatee experience muuxannoo illee itti hidaatee haala salphaadhaan create gootee isa kana fayyadamtee aappiin kun nama hunda barataa hunda hojii dhabaa hunda baay'ee fayyadaman ta'eef asiin karaa kanaan itti fayyadamtee aappii hojii takkaaf amma fakkeenyaaf apply godhuudhaaf yoo apply goote advantage qaba. Amma karaa aappichaatti haa ceenu. Karaa aappichaatti haa ceenu. Aappiin isa kana intelligence CV resume jaa irratti hedduu takka salphaadha itti fayyadamni isaa hedduu takka salphaadha. Haala kanaan ni dhuftu. Amma create gootu. Jalqaba maal gootu? Create gootu. Fakkeenyaaf waa hedduu irra create godheetiin ture maan. Yeroo dura create gootu istaayila kanaan dhufa edit jettaan. Edit jetteen booda personal detail, education, experience, skill, objective, reference, and more section, project, cover letter, plus add more section, and section jeeti steepii kana siif kaaya. Steepii kana orderiidhaan guutaa jechuudha. Online gubbaadhaa Play Store irraa buufachuu dandeessa. Play Store irra baay'ee jira. Isa kana yeroo buufattee gosa adda addaan si dhufaa isaa yoo itti neeyitee intelligence CV resume yoo jettee aappii gosa feeteen buufachuu dandeessa. Isa kana haala kanaan edit gootee itti guutee cover letter keetii dabarsitaa jechuudha. Amma halaallu waliin kan inni guute kana halaallu. Personal detail haala kanaan hojjedhe. Haala kanaan hojjedhe. Amma istaayila kanaan hojjedheen itti guute neemi itti guute adreesii itti guute haala kanaan hunda isaa takka takkaan itti guute eegaan fixee booda maaliin godhe aadiin jala kana jirti aad seef ta'ee tura dhuma kanarratti jechuudha iddoo kana jirti eegaa aad gootee booda dabaltee waan dabaluu qabu seefii kanatu itti seef ta'a jechuudha. Kana booda iska footoo keetiitti itti edit goota. Experience qabaattu experience sanis itti goota. Haala kanaan eega isa kana fixee booda asiin gadoo kana dhuftee seefii tananitu itaafi jechuudha. Seefii tuinaan kallattumaan isa si geessa
save jetteeni amma maal filattaa educationii filattaa haala kanaan isteepii kanaan si fida isteepii tokkoffaa irratti dipaartimentii ati baratte itti aansuudhaan iskoorii kee bara itti eebbifamte ni barreessita ammallee seefii kee gootee dabartaa jechuudha. ammallee maal si gaafata experience si gaafata experience asumarratti itti guuttaa jechuudha. warree dhaabbata experience biraa qabdu ni guutta ayyee haala kanaan itti guutta dandeettii kee asiin gadoo kanatti ni guutta experience lammaffaa qabaattu haala kanaan itti fufta yoo kun hin jiraanne maal goota amma isteepii itti aanu deemtaa jechuudha. haala kanaan isteepiin si gaafatu hunda jala deemtee guutta yeroo isteepii kana guuttee ganaa dhumarratti maal goota cover leetarii jira dhumarratti cover leetarii iddoo kana dhuftee cover leetarii yuunivarsiitiidha namni CV hin qabne hin jiru CV cover leetar plus cover leetarii keetu qatta akkana si fida yeroo inni akkana si fide isiis kophaa seef godhattee jirta waan ta'eef kat gooteetuma copy pasteedhaan fidatta isii yeroo itti fidattee booda ni buufatta isteeppii feete filadhu siin jaammaas keessaa isteeppii barbaaddee filatta isteeppii jala deemtaa isteeppii barbaaddee ni filattaa yoo feete waan amma dalayne kana yoo feete an kanaan filadhamee haa jennu isteeppii kanaan si buusa jechuudha. haala kana fakkaatuun CV kiyya naaf buusi naaf fidee jira jechuudha. pilaas ammallee cover leetariin kee irra siin dhufne naan jee asirrattiin tuqa cover leetar bakka jettu kana download ka jettuun tuqa ammallee resume plus cover leetar kajuu jira irratti uyta isteeppii kanaan xumurtee jirtaa jechuudha. amma waan kana completely si bu'ee jira haala kanaan wanta kana itti fayyadamtee jechuudha. amma haala kanaan fayyadamaatii warreen amma fakkeenyaaf job application leetarii warra qabdan haala itti gartee vaakaansii apply itti godhan kanatti isteeppii kanatti deemaa isteeppii kana fayyadamaatii dhaabbata kan feete keessatti fudhatama qabdaa dhaabbata feetetti apply gootee ni fudhatamtaa jechuudha. galatoomaa laayikii sheer sabskiraayipii hadaraa hin dagatinaa yoo isinitti tolee yoo isinitti toluu baatee uumaa barumsi guyyaa guyyaan akka isinitti dhufutti laayikii sheer sabskiraayibii hin irraanfatinaa. galatooma hanga barnoota biraatii waliin qabannee deebinutti nagaan jiraadhaa.